Baay'ee siiduna nama hunda jaalatta ajaa'iba nama hunda na ajaa'iba naayyuu dhugaa siiduna nama hunda jaallatti fakkeenyaaf amma namoota mubaarakiin gisee wal lolan minaamina miidiyaa irratti jara wajjin haasoftisi mubaarakii wal lolanii isin garuu isii biratti normaala maaliifi mubaarak leelaa sa'uno siiduna leelaa sa'uno akkasitti amanti baay'ee natti tolti anillee akkasi baay'ee uumama kiyyarraa namni tokko hiriyaa kiyyaayee wal lola ani itti muufadhu nama sanii yoo dandeen araa bataam turuu sa'uno dagge sa'uno koofiyaa tana malee naan kennu baay'ee na jaallata na እንደዛ ነው በቃ እኔ ትኬት ሙራዴ ገሉፍ ደማ ኬንያ ደማ nama tibeetu wayiiti effiin koofiyaa tana malee naan kennu koofiyaa dura yeroo wal barannu tokko baay'een jaaladhaa beeyta so koofiyaa san naa kenne galaarii kiyya keessa torbee darbee innu tureera koofiyaadhaan torbee kana hin dhufne galatoomi dhugaa fayyee na keessa baduu dide maal waan ati jedheen gadda naa taate bara garra ajaa'iba wallahi sau ko na akkasi wada ajandaa achis inni mallas amma ajandaa maal qabnaa isaa kitaaba dubbisaadha ajandaan kenna ana kitaaba siiduu naan jirta kitaaba kiyya kottu fidime oliyaas kitaaba meeqa manaa qaba beeytani wallahi kitaaba sagalii san keessa lama qofa dubbisee hin finne xiqqoon naaf jar siiduna allash kootu seeni matsaafa kiyya san gayyaase fakkeenya namaa ta'uu malee namni didee zamana kana namni dubbisuu didhaanu erga dur dubbisuun jaaladha beetani erga miidiyaan hawaasaa kun dhufe kitaaba jibbine abbo viidiyoo laallaa onlaayinii irraa dubbisnaa ukatiin norka irrataa dhufeera amma xiqqoo sammuun akka duraaniitii miti baay'ee na cufte yoomsi ergitee si cufti si haa cufu hin jedhu baay'een nama hin cuftu baay'een haadha nama maraati baay'een haadha nama maraattis nama hin cuftu sin argine bar baay'ee ko si duna waan jettu argite si jaallatti bar isiin si jaallatti dhugaa amma gaaf tokko leenca siin kennine amma dura leenca sii kennine odoo ittiin beekin si jaallatti jechuudha amma deemtee jirti gisee isiin dhuftetti si waaqa siidunan baay'ee si jaallatti baay'ee siidunan nama hunda jaallatti ajaa'iba nama hunda na ajaa'iba naayyuu dhugaa siidunan nama hunda jaallatti fakkeenyaaf amma namoota mubaarakiin gisee wal lolan minaamina miidiyaa irratti jara wajjin haasoftisi mubaarakii wal lolanii isin garuu isii biratti normaala maaliifi mubaarak leelaa sa'uno siiduna leelaa sa'uno akkasitti amanti baay'ee natti tolti anillee akkasi baay'ee uumama kiyyarraa namni tokko hiriyaa kiyyaayee wal lola ani itti muufadhu nama sanii yoo dandeen araarsaa yoo dadhabe immoo kophaa kophatti lachiinuu normaala ta'a ay shaayii masrii dhimma dandeetti shaayii masriin kun dhuga aboo kun maa nutti ergaa oola amma kaa dalagaa deemaa irra fayyee koo thank you amma namni garii waan nu dalayni se'u birrii 5 illee birrii 10 illee taatu deddeemne dalagannaa yookaan waa meeqa nutti jira fayyee koo thank you so much thank you galaarii keessa seentesa galaarii akkamiin laallatan xuunca keessa jira galaarii nama siin jedhe sani xuunchan natti fakkaate garuu natti himuu didee abbaa xuunchan namaa nama siin jedhu kana gisee hunda dhufee sappoorti na godha maqaa isaa natti himuu didee fooloo naa deebisuu didee ofii giiftii naa kenna wanta akkasii maal inni meeqoo warra giiftaroota kana gaafadhaa fayyee maqaa sitti himu aadii siin godhu fooloo siin godhatu garuu giiftii akkanatti natti kenna calliseetu gisee hunda amma si uyyuu gaafa kaan akkatti aare dhugaa ergarraa ba'e si galatoofadha jedhee wayita inboksii keesseenu
Diimaa mul'isa wannoo inboxiin kee. Hin darbuu jedha. Ayi jedha ay diaspora akka biyya Oromoo jedha san. Eessumaan isaan argannee galatoonfannadha. Akkasitti baay'ee qormaan inni itti baay'ataadha dhiyeenya. Namoonni sappoortii na godhan hundi isaanii warra nama dubbisuu miti. Hoy fayyeen dhufte harka dhaa naante harka dhaa. Amilee moraal jette Fatiyaan. Moral guys keessummaan nu dhufe. Welcome fayyee ko. Akkam dhagaa. Jirta akkam? Nagaa bultee akkam. Jirra galata. Oi garuu akkamitti isin galatoonfanna nuti isin rakkanne bar. Tola nu ooltanii nuti isin argachuu dadhabne. Jirra. Ani homa godhuu wallaalendee achirraani waan nutti barreesse barsiisa bannaati. Thank you naa jedhii. Hin barbaachisu dhugaa. Oolman keessatti baay'ateera. Lafa guddaallee hin barbaachisu. Waan nama haasaatu isa waan beekuu fi obboleessa baay'ee gaarii namni akka isaa hin jiru. Hin jiru I swear namni akkasaa anaaf keessattuyyuu nama dhuunfaa kiyyaa ta'uu jedhan danda'a. Giikooyin akkaawuntiin hin beekne afur shaddumeetuma sappoorti na godha fooloo nan gaafatu. Thank you jedhu yeroo isa gaafadha naa miti naan jedha garuu isumaanii namni biraa waan hin beeka. Yaa baay'ee nama gaarii dhugaa. Nama an dinqisiifatu ibine. Dhugaatti nama addaati dhagaa. Hedduu takka ajaa'iba. Bakka namoota keessanii kun wanti na ajaa'ibu namoota sappoortii gochuu feetan malee laalleffamuu dhaadheeffamuu kan affeetanii. Isweerri isin nama addaati galatooma. Hin barbaachisu iyyuu. Naaf galatoom nagaami hojiin baay'eedhaa turtee dalagaa fadillee gara dalagaa waan deemaaruufi. Wal fakkaanne. Wal fakkaanne. Hin badin mana kiyya nagaa jedhiin. Siduna dhageesseerta nagaadhaa siin jette fayyeen. Na cuftee jette fayyeen fayyatti nama cuftaa? Cufeen beeku eenyuun illee. Ragaa sii bahee ture waan fayyeen nama cuftu. Anuuyyuu kan na oolte tola. Galatoofachuu nan deema. Nama cufeen beeku. Siinuma jaalatti fayyeen ishii? Yaa. Ennaa guyyaa namaaf qabaadhaa. Tole fayyee koo hin badin manni si haa baratu. Yeroo nagaa. Tole nu jala hin badin ishii. Thank you so much. Keessummaa guddaa innaan ta'e yaa ilaa ilaalaa. Waanuma haasa'uun harkaa baden jettanii ijoollee. Dhugaa nama afur nama shan namoota muraasa itti haasa'uyyuu sodaadhaan yaani kabajaa isaanii qaburraa ga'e. Nama gaggaariidha. Uummata Oromoo hedduu sappoortis godhanii ani dhuunfaa kiyyaaf hin baay'isee. Siduna argitee fayyeen isin jaaladhaa. Tasgabbaa'ee amma wallahi tasgabbaa'ee amma beektaa amalli ishee akkami beektaa nama callisuudha nama baay'ee haasa'uudha. Garuu yeroo baay'een immoo na baqqaan immoo qalbiin kan kuna dhaabbata yeroon ishee argu dubbisuuf na beektamti yeroo nama jaalladhu ani achumaan dubbisuu minaamin ta'edha niin dhabaan. Kararraan deemaa tureette lakki yeroo amma koomentiin namni kararra deemu akka beektaa yeroo waan ofii barbaadu san qofa koomentii namaa barreessu malee koomentii namaa dilan argu kararra deemaa yoo jiru. Koomentii fa'aa nan barreessaa fi in argitu naan deebistu miti bakka wayii maal taate laata minaamin jedheetan yaadaan ture yaa kalasummaa tasgabbaa'ee. Amma warri hojii kiyya dhagaafatan hojii kiyya agarsiisu bottee ofaa bar bottee. Kulo botte dhagaa kana fe'ee dhageeffatanii dhagaa kana fe'ee diniin manaan ijaara. Wallahi nama ta'a tureedi. Amma namni makiinaa manaa fa'aa waan dhanoo fuusa kulo bottee kana ofela qulfiisa. In agarsiisina hojii kee reedi. Wala arganiidhis dhagaa kana sii fe'ee diniin. Firaa kubirnamu. Ganda warra asliifaa fida asliifaa gandi isaanii seeraan ijaaramaa miti beekta. Achitti ijaarsisaa fayyadu. Dhagaa falaxxee dhagaa feetee akka nu jiraachistu baran. No, kulo hojiin kabajaa akka ta'e baradha. Reediin kan hojjeta waraabbadhaa barbaadan viidiyoo.
Beekaa yeroo ati Amma dhiqattee habtaami makiina akkasii sana fa'aa hakulo makiina garasii dhiqaa waartu sa. Habtaami. Hiyyeessa kanaa garuu. Kulo kana. Yoo soba jettan immoo ila kophee kiyya daaraa laala daaraan akka diimesse daaraa wannoo ila dhagaan kun. yaa wanni gaarii ta'e garuu kan fe'u si miti warri hojjettoonni jiru si waliin. Gisee tokko tokkoon fe'an hojii waan jaaladhu. Nan gargaaran harki akka jiru laa. Abshir nu darba. Xiyyiti. Thank you xiyyiti ko. Xiyyiti ko. Keessan hin baatu. Keessan baatu kam maal jaansa? Makiina ooftaa. Makiina dha kun makiina dhama rabbeedhi gaarii oofa gaariidha. Abshir inshaallah gaafa keessaa baana. Kurru duraan baajaajii oofa amma asitti tareen guddadhe. Takka waan jettu teenisii mataan tarmaa boggortaa. No. Maal boggora abboo kun bakka hojiidha. Inshaallah namni jechuudha nama jetti private jettiidha nama deemu rabbiin waa godhu maal rabbitti ammami inshaallah makiinaa cabaartu sana rabbiin keenya godhu inshaallah. Yeah, so kani xiyyanni qabdu jalaalamni qabdeen beektu tun akkanumatti ittoo fe'amuu bicha harreedha tun. Ittoo feetaa qabbuufta. Akkasi na beeytaniimi.